برachaa turre haga ammaa bioloogist ta'ee fiiziksii amma lammii arabaaf nafuusisan dan mummuramee ijaaramee bifa kanaan itti fayyadamaa jirra. Midhabaa keessaa karaa baharaa yeroo lama deeme yeroo lamaan keessatti waan cinqii namni silaa jiru irratti argu hundayyuu argee bira dabre waan ta'eef Buna jabanaaf juusii hojjechaa jiru. Jidduudhaan mana moobaayilii baneen ture. Inni ta'uu dinnaan immoo amma gara mana nyaataatti. Biyya arabaa jiru hedduudha. Achi gisee dhaqan dhiira qallabuu miti maallaqa ifii walitti qabataniiti dhufanii lafa abbaa isaanii dalagu. Gaafa dura jalqabdu namoonni akka waan gad of buufteetti ilaalu indaaqqoo jalqabuudhaaf namoonni akka hojii kanarraa yaada fudhatan fidee daawwachiisan ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ta'ala baga jala bultii ayyaana somaykaa kan faasikaatiin geettan akkasumas ammoo baga Eidul Fitrin dhaqqabuudhaa fi torbe jala bultii geettan isiniin jechuudhaan warra borii nu haa taasisu daawwattoota keenya caayaa kolleejjiidha. Har'a waa'ee imala egeree fi kaayyoo dagaaginaa keessatti biizinasii fi iccitiiwwan milkaa'inaa keessatti namoonni ni kuftan akkasumas hin jijjiiraman jedhan ilaalcha ni danda'ama dhagaa cabsaniitiin firii warqii keessaa oomishachuun jijjiirama egeree jireenya baqattummaa fi hiraarfama keessaa ba'uun wabii ifiitii fi akkasumas wabii biyyaa ta'uun kanneen of jijjiiran fakkeenyummaan isin dhageessifne danuudha. Haa ta'uuti barnoota kiyya har'aa keessatti iccitiiwwan milkaa'inaa miiltoo jireenya namaa keessatti maali kan jedhu wajjin laalu deemnaa hanga sagantaa kiyya xumurata akka nafaana buutan abdii qaba. Egaa caayaa kolleejjii akkasumas mana barnoota caayaa sadarkaa tokkoffaa toora waasaappii irratti akkasumas appilikeeshinoota garaagaraa irratti seerluga afaan oromoo dabalateetiin hojii itti fufnee jirra. Koota dhandhaaraa isiniin jenna kaayyoof jijjiirama mul'ataatiif onnachuun wabii dhalootaa haa ta'u kun barnoota sagantaa caayaa kolleejjiiti. Saawudii jechuun arabaaf shanyii lammii arabaaf nafuusisan achi jiraachuu ture. Amata 28 achi taa'e. Hogguun ani lammii araba kana keessa jiraadhu soddaaleen kiyya jechuun bar mucayyoon tun Itoophiyaa irraa dhuftee naan jaan. Itoophiyaan beeytanii biyya beelaa sanii jaan. Biyya beelaa sanirraa dhuftee naan jaan. Hay akkamii biyya kiyya beela jaan. Biyya kiyya akhdara lafti samii fi dachiin akhdara. Biyya isaaniitu ashawwaan akkana goggogaa kanaawu biyya beelaan jaamne akkamii biyya beelaa naan jaan jeetiin if gaafachuu ture jechuudha. Isaan waan maallaquma qofa qabanii waan fedhan harkatan jechuudha. Addunyaa baqqaanaa marfamte keessatti sochiiwwan guyyaa yeroo itti milkaa'ina dagaleewwan jiruu fi jireenyaa ta'an ni argina. Kanaan wal qabsiisee ilaalchota ni danda'ama jedhuun qabiyyeewwan furtuu kaayyoo biizinasiitii fi imala guddinaa keessatti dhaloonni abdii barnootaatii fi diinagdeedhaan yoomillee fuulduratti ce'e qabiyyeewwan biizinasii furtuuwwan kaayyoo milkeessan gurguddoo irratti akka xiyyeeffatu beekamaadha. Namoonni waan xiqqoo irraa ka'anii waan guddoodhaan jijjiiramanis hagoo miti. Haa ta'uuti ilaalchi yeroo baay'ee dadhabaa ta'uun hawaasa keenya kuffisaa jiru yoo jiraate ilaalcha hin danda'amuuti. Kanaan wal qabsiisee shoorri dubartoonni hojmaata jijjiirraa qabiyyee egeree isaanii keessatti tattaaffiiwwan gurguddaa godhaniif fakkeenyummaa hawaasa keessatti dhaloota kanaaf gumaachanii darbaa jiranii kan jechaan ibsamu miti. Jireenya baqattummaaf ergarummaa keessaa hojiiwwan bu'aa naannawa sanatti hojjetan mallaqa isaanii gar jabinaan guduunfachuudhaan maatii cinaa dhaabbachuun alatti kuufama isaanii akkamitti gama biizinasii yookiin diinagdeetti jijjiiruu dandeenya. Osoo qe'ee bilchaattuu dachii magariisaa qabnu maallaqoota keenya baankii qofatti kuusuudhaan wantoota hojjechuu qabnu otoon hojjetin jireenya harka gara afaanii irraa barayyuu imala hawwii abalu deeme abalus socho'e anis nan socho'a jedhuun bara fufaa
biyya badhaatu addunyaa gargaartu osoo qabnu ilaalcha xiinsammuuwwan keenya hojjechuu dhabuu fi akkasumas akeeka mul'ataaf wixinee karoora iccitii milkaa'inaa goonfachuu dhabuun barmaatileen aadaa dubatti hafaa egeree dhaloota kanaa kan boriitis miidhuu mala yaaddoo jedhu deddeebi'aa jira. Har'aaf barnoota kiyya kanaan wal qabsiisee akkuma namoonni fakkeenyummaadhaan keessattuu dubartoonni biyyoota adda addaa keessatti hojjetan qabiyyeewwan gurguddoo ittiin biizinasii qe'ee isaanii keessatti hojjechuu danda'an irra barnoota isinii qabadhee dhiyaadheetiin jira. Gasittuu maarree waan jennu cehumsa dubree tanaatiin eegalla akkamitti fakkeenyummaa argattee fi dhalootaaf maal dhaamtiif ilaalchi ni danda'ama akkamitti akkisee ceessee erga dhageessanii booda gama barnoota kiyyatti deebi'a. Hamma xumura sagantaa keenyatti akka nu faana ba'uutan abdii qaba. Warroonni YouTube chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe, share, like, comment gochuun nu deeggara ulfaadhaa isinii jenna. Kanneen duraan subscribe gootan subscribe hin godhina, like, share fi comment nuu kennaa jenna. Kun qophii keenya miiltoo diinagdee fi biizinasiiti. Ani kunoo karaa Harargeedhaan jeen biititi. Aboo Harargee kan jiru eeruun maarree ani gaarallee ta'uu naa kennaan jeen biyya kiyyatti. Biyya kiyyaan misoomsuu fedha. Nama kiyya kaniin ani beekuun akka dabruufi fedha. Akkana harkan fedhaan jeen akkaataa itti dalagan. Beekumsa bishaan itti baasaniin harkee dhufeen jeen biyya namaarra. Namuu mana manaan akka bishaan qabaatuun godhaan jeen. Nageessa achi. Akkasitti Oromiyaaf naa katabanii Oromiyaan Misraaq Harargeef naa katabdee Misraaq Harargeen Baabbileef naa katabee Baabbileen gammachuudhaan makiinaan na fuudhanii dachii qaban cufan agarsiisan makiinaan. Akkasitti kana jee bakka san qubadhee jechuudha. Amma bakki kun gaafas akka rabbiin uumeetti ta'a bakki agartan kun. Akka rabbiin uumee namni qotatee. Egaa caqastoota keenya walitti deebineeti jirra. Jijjiirama ilaalchaa gama barnootaatiin jiru akkasumas sochiiwwan murannoo fi onnata wixineewwan karooraa sagantaa kana malees maatii fi qaruu fi dhaloota colloomaa odeeffannaa fi addunyaa dagaagdeef saayinsii fi teekinooloojii bu'uuraa faana deemee jireenya baqattummaa tasa kaleessaa akkaanuu ta'ii garmaleen biyya bahe keessatti akkamitti ofis jijjiiree egeree jireenya kiyyaa fi hawaasa kiyyaa kana malees wabii fakkeenyummaa dhaloota ta'a kanneen jedhan kumaatumaan akka jiran egaa waa hunda caalaa furtuuwwan biizinasii yookiin qabeenyuwwan furtuu kaayyoo milkeessan maal faa kan jedhu egaa mee beektonni maal jedhu isaan keessaa wixinee fi kaayyoo fufiinsaati. Gama biraatiin madda xiyyeeffannaa hojii idilee keenyaa maal irratti akka goonu odeeffannoof gahumsa dandeettii ittiin raawwannu horachuu. Kana malees shoora bu'aa fi baasii kurfaawaa qindeessuu kallattiiwwan qabiyyee hojii biizinasii keenyaa sirritti irratti cichuudhaan xiinxala gaggeessuu. Gama biraa egaa kanaan wal qabsiiseetiin mul'ata keenya milkeessuudhaaf haaldureewwan beekuu qabnu gurguddoo hedduutu jiran. Raawwiiwwan sadarkaa jalqabaa irratti bu'uura karoora gabaabaa mandhee jalatti egaa maal hojjechuu akka qabnu humnaa fi galiiwwan yeroodhaa keessattuu baasii. Kana malees dhimmoota deeggarsaa fi maallaqoota keenyaaf dafqa keenya coba keenya isaan qisaasan hir'isuu danda'u. Hirkattummaa harka eeginsa maatii keenyaa jijjiiruudhaaf qe'ee keenya keessatti maaltu jira maal yoo hojjedhee fi ilaalcha oomisha ammayyaatiin haa ta'u horsiisaan haa ta'u gama barnootaa yookiin gama daldala qinxaaboo yookiin chirichaarootiin haa ta'u hojiiwwan maatii fi colloomsanii muuxannoof hubannoo kennanii jijjiiruu keessatti wixineen kaayyoo fufiinsaa jechuun qooda gurguddoo egeree keenyaaf toora diinagdee madda galii karoorfachuu akka ta'es himama. Muuxannoon dhaalmayanu keessatti jiraachaa ture gama tooftaalee ammayyaa biizinasitti ol guddisuun daandiilee carraa guddinaatiif mandhee taasisuu akka qabamuu fi ulaagaa akaakuu bobbaawwan gulantaa hojiiwwan keenyaa gargar baafannee beekuu maaliif akka hojjannu maal akka bu'uura daandii milkaa'inaa taasifannee sossoones. Kana malees wixinee sochii madda biizinasii ce'uuf of qopheessuu akka qabnu kana keessaa riqicha ilaalchota xiqqaa hawwuu kaayyoo fi karoora sharafuu. Kana malees egaa faalleessuurraa of daangessuu akka qabnu yeroo keenyaaf xiyyeeffannoo gulantaa hojii fi sirnaan firoonfachuu akka qabnu odeeffannoowwan dandeettii hamma ga'umsa keessoo fi carraalee argamanitti fayyadamuu imala gurguddoo biizinasii akka ta'e egaa viidiyoo kana daawwannee ammas walitti deebinaa
hamma xumura sagantaa kiyyatti nafaana buutu jedheetiin abdadha. Waa hedduu barnoota ragaadhaan deeggaramanii fi ilaalchota ni danda'aman dhagaa cabsanii akkamitti dargaggoonnis ta'ee dhaloonni jijjiiraman mee maal jedhu itti dhiyaadha. Daan mummuramee ijaaramee bifa kanaan itti fayyadamaa jirra. Dhabaa keessaa karaa baharaa yeroo lama deeme yeroo lamaan keessatti waan cinqii namni silaa jiru irratti argu hundayyuu argee bira dabre waan ta'eef amma immoo carraa hojii argadhee ganda kiyya irratti lafa irratti dhaladhe argadhee itti fayyadamuudhaaf amma bakka takkallee akka hin deemne godaansi seeraan alaallee hiriyoota kiyyaafillee akka hin barbaachifne. Warri imaaxaa tadarajee mana fudhateen jira jireenya gaarii jiraatanii jira isaan irraa kaaniiti nus gurmuufni ta'u mana nu kennanii meeshaaleen tokko tokkos meeshaalota aannanii wanta naa kennan wanta. Jabanaaf juusii hojjechaa jiru jidduudhaan mana moobaayilii baneen ture inni ta'uu dinnaan immoo amma gara mana nyaataatti siqe. Namni buna ugee tiippii jedhee nuuf laata hanjaalate waan nuu kennee deema. Isa baay'ee nu fayyadee daa'ima teenya sittiin barsiifannaa akka dhuunfaatitti horii sittiin guduffadhee jira. Wanna baay'ee nu godhe waldaan kun. Bu'aa baay'ee nu buuse nuyi qotannee lafa qabaannee aduun ta'in kan hojjennee ijoollee teenya ittiin barsiisne baay'ee ittiin qayyadamne. Jireenya baqaa keessatti yeroo hedduu gidirfamanii ilaalchota qe'ee fi keessatti qabeenya warraa oomisha harkaa gara afaaniirra ture bifa ammayyaatiin gurmaa'anii hojjechuudhaan ni danda'ama ilaalcha jedhu qabannaan egaa gara yuuniyeenitti guddachaa akka jirantu dubbata. Kunis ragaawwan jalqabaati. Bu'aawwan qonnaa oomishtummaa keessattuu irra caalaan maatii qotee bulaa ta'urraa tokko jijjiirama ilaalcha maatiidha. Qabiyyee dachee fi maloota oomishaa fooyyessuuf muuxannoolee ijoo irratti fuulleeffachuuf dhimmamuu keessatti rogoota qindoominaa qaama bakka bu'iinsaa nuuf ta'u irratti qophiilee shallaggii lafaa baasilee ijoo tokkoffaa lammaffaa sadaffaa qindeessuudhaan adeemsa hordoffii yeroo yerootiif karoora baafachuu qaama bakka buufannees ta'ee kallattiin argamnee muuxannoo gabbifachaa deemuu sassaabbii oomishaa fi odeeffannoowwan gurgurtaa gabayaa mijeeffachuu toora shallaggii qabiyyeewwan keenyaa maal akka ta'es kan nu dhandhaarsisu sagantaa bal'aa kana ammas waa hedduu akka irraa barataa jirtan abdii qabna. Ilaalchonni guddoon nama keenya akkasumas ammoo jireenya keessatti kuffise yoo jiraate maali falaasama yaada hin danda'amu jedhamu irratti fuulleeffachuuf ilaalchota hinjifachuu bilisa ta'uu dhabuu keenya akka ta'e beekama. Humna gurguddoo diinagdee fi gulantaawwan diinagdee keessatti wantoonni hawaasni keenya hubachuu qabu yoo jiraate maalidha? Kanneen kana fakkaatan egaa ilaalchota gurguddoo qabiyyeewwan keenya diinagdeedhaan fooyya'uu keessatti tokkoffaa nutu of jijjiira. Lammaffaa haalota ittiin callaa guddisuus ta'ee daldala keenyaa fi akkaawuntii keenya dagaagsuu dandeenyutti karoora aadaa hojii qabaachuu keessatti bifa qabiyyee ammayyaa akkasumas xiinxala hubannoo daldalaa maatii keenya keessatti taasisuun nama muuxannoo qabu qindeessuu keessatti sadarkaawwan hariiroo biizinasii keenyaatiif kallattiiwwan qaamolee jumlaa dhiheessii daldaloota oomisha oomishne gara hojiitti jijjiiruu keessatti wantoonni hedduun akka nu fayyadu egaa sagantaa keenya kanaan duraa irratti mari'achuu fi barachuun keenya ni yaadatama. Haa taatu imalli sassaabbiiwwan faayidaawwan hojimaata tokkoffaa irraa argaman bu'uura taasifachuun maaltu bu'aa nuuf ta'e maaltu hanqinoota karoora keenyaa irratti calaqqee dadhabinaa ta'e gamaaggamuu fi muuxannoo dabalataaf boqonnaa itti aanuuf of qopheessuudha. Egaa kana jedhee ani maal godha akkasumas ammoo muuxannoowwan fakkeenya moodeelii barnoota irraa isin dhageessifne gama hawaasa diinagdeef hawwalii irraa isin dhageessifne akkasumas namoota guddina ogummaa fi kalaqaatiin mul'atan erga isin dhageessifne booda sagantaa keenya kutaa lammaffaarraa goolabna. Torbee nama sannuwaa taasisu ayyaana gaarii Eid Mubaarak jenneetii jirra. Share, subscribe, like, comment gochuun nu cinaa dhaabbadha. Gurbaan kiyya amma baratee jira jechuudha. Akka bishaan gartee akkasii baasan san gurbaan ni dhale. Ila nama 25 baratee jechuudha ganda keenya kanarra. Akkasirratti waan san idilee deemtee ijoolleen san ammaasii garuma. Shunkurtaa isaan oomishan ayisuuzii kireeffataniiti fe'an magaalaa Baabbilee fi Hararitti. Ilaa Haramaayaa geessan amma ayisuuzii fe'anii shunkurtaa timaatima akkasitti ayisuuzii fe'anii kireeffatanii deemanii gurguran jechuudha.
amma warra isa adda baafannee fakkeenyaaf barnoota gosa hunda akkamitti akka nu ifa ta'uudha adda baafannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Tiyoorii callaadhaan barachaa turre haga ammaa baayoloojis ta'ee fiiziksiis amma immoo akka laaboraatooriitti nu banama asittillee wanni piraaktisii godhaa jira. Dijitaalaa ni fayyadamna. Mana galee ammoo kitaaba bulche kan ofiin afaanche kan of babbareeche afaanii fi aadaa latiinsa sabboonaa eenyummaa sabboonsaa dhiiga isaatiin tursee kan nu baase boonsan inni orom duroo kan durseera baase kan kallachaa bokkuu harka lamaan kaase aadaaf seenaa isaatiif sagal kufee kee dafqa dhangalaase odaan akka hin gogneef seenaa akka tursuuf dhiiga isaa baase kan